Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo. Alhamdulillahi ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Daawwattootan kiyya viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu haala viidiyoo barbaadan tokko salphumatti hududuuba saadhaa yookiin baagiraawundii saadhaa jijjiiruu dandeessaniin isin barsiisa. Yaani viidiyoo hududuuba keessa jijjiiruu barbaadan tokko salphumatti automaatikaalii jechuudha. Sekoondii isa keessatti haala akka ajaa'ibatti hududuuba keessan kana jijjiirratanii bakka barbaadan of kaa'uu dandeessaniin isin barsiisa. Yaani bakka barbaadan isin galee hududuuba keessan kana waan babbareedaa baagiraawundii babbareedaa haala of duuba keessan jechuudha isin galee hududuuba keessan kana yaani haala waan babbareedatti jijjiirtan jechuudha. Viidiyoo kaameraa bilbila keessanitti of waraabdan tokko jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana killik itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa aappiin hududuuba viidiyoo keessanii yookiin baagiraawundii viidiyoo keessanii bakka barbaadanitti akka barbaadanitti salphumatti automaatikaalii isiniif jijjiiru aappii kaapkaat kana jechuudha. Aappiin kun hedduu tokko bareedaadha jechuudha. Appilikeeshiniin viidiyoo hududuuba itti jijjiiran appilikeeshinii baay'eetu jira jechuudha. Garuu appilikeeshiniin biroodha jechuudha. Giriin iskiriinii jalatti waraabuu isin barbaachisa jechuudha isin galee. Garuu kaapkaat kun bakka barbaadanitti viidiyoo yoo waraabdan jechuudha hududuuba keessa salphumatti aappii kanaa jijjiirrachuu dandeessan jechuudha isin galee. Aappii kana waa baay'eetu keessa jira. Mee amma har'aaf haaluma viidiyoo hududuuba keessan yookiin baagiraawundii keessan jijjiirtanii isinitti agarsiisa. Isarra galtanii liinkii aappii kanaadhaa bakka daawunloodii irraa godhattan description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif kaa'e jechuudha. Yeroo buufattan irra galtanii asirratti bakka new project jedhamu kilikni gootu achi booda bakka footoo jedhamu kilikni gootu. Achi booda baagiraawundii hududuuba keessan kaayachuu barbaadan suuraa filattan irratti kilikni gootanii achi booda aadii kilik gootu achi booda haala kanaan isiniif taa'e jechuudha isin galee amma wanni isin akka viidiyoo keessa fuutanii irra kaa'udha jechuudha hududuuba keessan jijjiirtanii viidiyoo keessan haala itti fuutan as jalatti jechuudha overlay jedhamu kilikni gootu ammallee aada overlay jettan kilikni gootu malee bakka viidiyoo jedhamu kilikni gootu achi booda viidiyoo hududuuba jijjiiruu barbaadan viidiyoo keessan kilik irratti gootanii achi booda aadii ni gootu achi booda haala kanaa viidiyoo isin dhufa jechuudha isin galee achi booda haala kanaa sirreeffattanii harkaan zoomii gootanii bakka dabee hundumaa sirreeffattanii jechuudha itti bultanii isin galuu jiraame achi booda as jalatti jechuudha remove background jettanii jirti irratti kilikni gootan. Achi booda akkuma amma argaa jirtan automaatikaalii xawwaalee isiniif jijjiira jechuudha. Isin galee. Achi booda amma yoo irratti kilik goone kun akkuma argaa jirtan kunoo jijjiiramee jira jechuudha isin galee. Anamma kana irratti yaalma godhuufan isinumatti agarsiisuuf waraabe jechuudha. Viidiyoon kun duraan akkana ture jechuudha. Kunoo kana ture jechuudha isin galee. Amma kun haala kanatti waan duuba keessan kaasee jira jechuudha. Salphumatti automaatikaalii jechuudha. Giriin iskiriinii malee waan tokko malee jechuudha isin galee waan tokko sun fayyadaman salphumatti haala kanaan viidiyoo barbaadan tokko baagiraawundii isaadhaa jijjiirratanii akka barbaadanitti viidiyoo barbaadan tokko edit godhuu dandeessanii jechuudha isin galee. Asolitti jechuudha qulqullinni isallee jechuudha 1080 jechuudha isin galee. Qulqullinni HDdhaan seef isin godha jechuudha. Seef godhachuudhaaf xiyya ol godha kan haala kilikni gootanii achi booda haala kanaan seefii isiniif ta'a jechuudha. Salphumatti viidiyoo yeroo baagiraawundii jijjiirratanii raawwattanii edit gootanii xumurtanii jechuudha. Haala kanaan seefii godhachuu dandeessanii jechuudha. Isin galee. Kanaaf amma seefii ta'ee jira jechuudha. Bilbila keenya irratti galaanaa irratti kan nuuf bu'ee jira jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeesan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun danda'aadha. Barumsa birootti nagoota deebinutti waan hordoftaniif galatooma.